إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون بلينتي وانا هدوتكو قلبنا ما جبسو والله هدوتكو قلبنا جبسي إفهم سلاما لندقني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحان الله أكفري جلق ربيني والله بكفري قمتشو بكفري قدر ما نفري قمتشو ما نفري قدر فيديون كوني وان هدوتكو قلبنا ما جبسو أكسمس وان أفنا ما يادتشيسو أما اللي وان برمسا نماتو namni biyya keenyaa dhugaa rabbi fayyaalummaa qabanii akkasuma fayyaalummaa bira taree yeroo namni jaalatan tokko nama jalaaduu yookiin yeroo abbaan manaa jalaaduu akkasuma yoo ilmoon haadha jalaaduutu yookiin immoo haatis yoo nama jalaaduutu yeroo baay'ee jechoonni nu fayyadamnu ofitti nu dabalii na fudhadhuu nagattee deemtaa akkasitti si malee jiraachuu hin danda'u akkamitti duuban nagattaa osoo si dura deemee osoo akkas ta'ee jechoota kana fayyadamna kanuma wal fakkaate yeroo biyya keessa jirullee namoota baay'eedha namoota dhugaadhaan wal jaalatanii wal biraa hafuu hin dandeenye ana fakkeenya maatii kiyya keessa nama torbaanii wal faana du'ee jira haati manaatii fi abbaan manaa jechuudha sababbiin isaa hin beeku kan dhugaa rabbi namni wal jaalatu waan wal biraa hafullee natti fakkaatu hin beeku kun dalagaa rabbiiti alaa kullaal viidiyoon kun obboleeyyan tiyya haadhaa fi ilmoodha waan hedduu tokko bakka beeku maal akka jedhu guyyaa iidaa ture jedhanii guyyaa iida lammaffaa na fakkaata iida jalqaba osoo hin taane iida lammaffaa akkas achi booda ilmi jalaa dhukkubee guyyaa iidaa sun manni yaalaa sun cufaa ture manni yaalaa guutuun cufaa ture jedduma kanatti sababa manni yaalaallee cufaa ta'ee fi mucaan isaanii amrii jalaa ta'ee jechuudha erga amrii jalaa ta'ee haati immoo nagattee deemtaa jedhanii osoo boo'anii osoo kophatti nagattaaree jedhanii faana boo'anii subhaanallah osoo isaayyuun awwaaleen haatillee faana duute waan hedduu tokko jechuun curaan namaallee nama rifata wallaahi dhugaa rabbii baqqaan akka waan ijaan isaan beekuu wayii bakka qaamni kiyya kun walitti akka wayina ta'ee mitiiree wallaahi hedduu qalbii takka na cabde alaa kulli haal wanni godhan hin jiru kullu nafsin zaa'iqatul mawti jedhanii namni hundinuu du'aadhaan dhamuudhaaf jira nuus kanumatu nu eeggata akka itti duun immoo rabbitu beeka inshaallah rabbi rahmata isaaniif haa godhu nama addunyaa kanarratti akkana wal jaalatee akhirattis waliin ka'ee wal argu rabbiin isaan haa godhu rabbi maasaa isaaniif haa dhiisu obboleeyyan tiyya hunda kennaayyuu rabbi gala kennan waa tolchu silaa waan biraan jennuuti duuti akkanaatu hedduullee qalbii nama cabsitii nama rifachiistii alhamdulillah nuti wanta nutti dhufu hundaayyuu qadaa fi qadaratti namannaa hin fudhanna amiin jenneetumaan fudhanna haa ta'u garuu amanuufis namatti ulfaatuun takkanaatuni subhaanallah yaa rabbii kiyyaa afaan kee jalas na laaliniiti bakka akkoo yeroo tokkotti namni lama akkanatti yoo deemsaniyyuu nama dhibamee lafa hin ture osoo nama yaalanii dadhabanillee taate dadhabanii akkas ta'anii jedhan inumaa namni xiqqooma dhukkubee yoo wanta akkanaa kun ta'e tarii waan galuu namatti fakkaatamu fakkeenya maatiin isaanii waan du'an osoo hin taane waan gadi ba'anii isaanii deebi'an wayii itti fakkaachuu danda'a alaa kullaa akkasii obboleeyyantii yaa rabbi rahmata isaaniif haa godhu rabbiin caffee jannataa keessatti isaan haa kaayatu dilii isaanii hundaayyuu rabbi isaaniif haa dhiisu akkas isiniin jedhaa inshaallah mee viidiyoo kana isinumaan dhageeffadhaa tarii anaa fi isinillee ta'ee namoota qalbiin teena nu godde maal keessa akka jirru of nama yaadachiisa mee dhageeffadhaa walumaan dhageeffannaa isiniin jedhaa obboleeyyantii baratanii iidallee dhaqanii salaatanii nagayaan galan har'a ilmi kun ammoo ilaal ganda akiraa deemee jira haatillee ganda akiraa deemtee jirti haanan gartan ay wulli sime gara Raya gemali kidisi kino sirri ma jira wanne janaiza ajira bire jiru kanani argitanii wulli sime argaa jira akkarumatti janaiza lamaan kanan argitanii inna lillahi wa inna ilayhi raji'un qabri lamaan qotamaa jirti warra kana rabbi haala ramudur saamootin wanni dubbatamu qabu janaiza jiru kana rabbi haa araram ummata kana rabbi haa araram janaizni jiru kuni haadhaa fi ilma tuni haadha kuni ilma isiiti akkami dubbiin isin haa galchu guyyaa iidaa kaleedha haadhaa fi ilmi illee iida dhaqanii salaatanii galan
ilmi ammoo xiqqoona dhukkuba jedhee salaatee galeena dhukkuba jedhee mana haakimaa osoo deemu manni haakimaa cufaadha ay deebi'ee osoo jedhu abboo manuma namaa taa'ee ittumaan amrii ta'e eeganaa dhufanii ammoo tiniin qabrii osoo qotaa jiranuu ilma kanaaf qabrii osoo qotaa jiran haati nagattee deemtaaree jettee osomaa boottu achitti rifattee duute haatillee ila kinoo ila janaa'iznisi innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun nama barumsa qabu yoo ta'e nama beekumsa qabnu yoo ta'an nama aqlii qabu yoo ta'an har'a irraa waa baran har'a janaa'iza lamaan jiru kana irraa waa baran rabbiin innahu huwa adhaka wa abkaa mana garii ilil godhee mana garii boochisa mana garii ilil godhee mana garii boochisa kulla yawmin huwa fi shaan mara guyyaatu rabbi dalagaa ofii keessa jira ka uffata iidaa bitatee achiin gad hafutu jira uffata biidaa osoo hin godhatin kinoo akkuma nama ammoo tiniin kaaniitu isaan illee iidaaf qophaa'anii nyaatallee godhatanii iidallee dhaqanii salaatanii nagayaan galan har'a ilmi kinoo ammoo tiniin laal ganda akiraa deemee jira haatillee ganda akiraa deemtee jirti haadhaallee rabbi haa araaramu ilmaallee rabbi haa araaramu aanaa aalii isaaniitii obsa rabbi haa kennu aanaa aalii isaaniitii obsa rabbi haa kennu aanaa aalii isaaniitii rabbi obsa haa kennu nu ammoo nama irraa waa baratu rabbi nu haa godhu nabi alayhi salatu wassalaam waan jedhan duudi daftaa ammoo tiniin raahaa mu'minaatii jedhan raahaa mu'minaatii jedhan nama mu'minan ta'inii ammoo tiniin dallansuu rabbiiti jedhan nama dallansuu rabbiitti jirtutu ammoo du'a daftaa du'a jedhan mu'mina ammoo duuti daftaadha raahaadha jedhan nabi alayhi salatu wassalaam maaliif jennaan nama qophii qabu nama duraan deynii dhaamate nama duraan afwii namaa godhe nama garaan qophiirra jiru mu'mina raahaadha jedhan daftaan nabi kaanii ammoo tiniin dallansuudha jedhan nabi ummata kana rabbi haa araaramu tuni haadha kinoo ka'i jirtu janaa'iza haadhaati kalee maqaa waamamani ilmillee kalee maqaa waamama har'a haadha kinoo har'a ammoo tiniin uffatallee gatanii uffata irraa baasanii kinoo laala isallee uffata irraa baasan haadhallee uffata irraa baasanii kinoo laa hadii gadi awwaaluuf namni nama biran turu sii gala haguma ruuyin si keessa jirtu bareeddaati haguma uffanni sirra jiru bareedda yookaan ammoo tiniin kinoo laala har'a ammoo tiniin warra biyyaati bor warra biyyeeti nama beekumsa qabu ta'uu irraa barannaa ummata kanaa rabbi haa araaramu haadha jirtullee rabbi haa araaramu mucaa jiru kanallee rabbi haa araaramu har'a yatiima dhiisee deeme numarti ijoollee dhiifnanii deeme yatiima ijoollee lama moo sadii dhiisee deeme jaan rabbitti haa araaramu jechaa kadhadhaafi rabbitti haa araaramu har'a mana isaatiin ga'uuf iginoo laala ummanni yaa'e kun kulliin isaa mana isaatiin ga'uuf namni ammoo yaa'e naman deebisu duniyaan naman deebisu nama hedduu ganda qabrii kana jira kinoo laala kadu ammoo laala duniyaa ufii dhiisee mana ufii dhiisee makiinaa ufii dhiisee deeme laala ganda kana ciciisa aalimarraa ganda kana ciciisa shabaabarraa ganda kana ciciisa shabaabtittirraa ganda kana ciciisa warri yuunivarsiitii keessaa ba'e warri kolleejii keessaa ba'e warri osoo hin fuudhin ganda akiraa tar isiin heerumin ganda akiraa tar hedduudha qabrii kana ka jiru nullee qophaa'uun barbaachisa har'a nuu barumsa laa nama hedduu awwaal har'a suuriyaa dammaramtu takka bakka nama 400 bakka takkatti laa nama ammootiin awwaalchan argatin isaan awwaalcha argatanii iyyuu bar dhiqaniitiin kinoo janaa'iza qabbaraa jiranii bar warri awwaalchan argatin hoo warri suuriyaa hoo warri lafee ammoo walitti guuran hoo innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun ka makiinaan du'u jira ka lafee isaa walitti guuran ka ibiddi gubu jira ka lafee walitti guuraa jira har'a nuu barumsa sila nuu barumsan ta'u kafaa bilmootii waa idaa jedhe nabi alayhi salaatu wassalaam duutii tumbichaan isinii gorsa osoo wanni biraayyuu jiraachuu baate jira kanaaf nama gorfamullee rabbi nu haa godhu nama gorfamu rabbi nu haa godhu haadhaa fi ilma taa'ee jirtu janaa'izni kun haadhaa fi ilma rabbitti haa araaramu rabbitti haa araaramu rabbitti haa araaramu rabbitti haa araaramu salaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu Sheikh Umar irraa waa dubbattanii kure عليكم ورحمة الله وبركاته إنا لله وإنا إليه راجعون وأنا جائبا كفردا جرنا نوبرمسة تا يونا ما إرا وابرة تاتي نوبرمسة قويا إيدا كالي قربان درقاقيسي توكو صلاتيت إيدا راقالي ميتي كو غرنا ركوبا جديد كنيني فرد جديد أصودي ما جرو مني يالا شفادا ويتديبو دلانا ما جلتايا چمان دوئے eegana ammoo tiniin du'a dhageettee haatillee xiqqoo irraa duute haatillee rifatte qabrii haadhaatii fi qabrii ilmaa kinoo ila magaalaa roobee keessatti qabrii haadhaatii fi qabrii ilmaa xiqqooma irraa turtee haatillee rifattee tumaan duute innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun musiibaa hagana gahu innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun rabbi rahmata haa godhuuf haadhaaf ilmallee rabbi rahmata haa godhuuf akkuma kana rabbiin kinoo laala gariin uffata iidaa bitatee osoo hin godhatin ka galgala sanachiin gacciisee du'utu jira gariin kinoo iida salaatee akka gurbaa kana xiqqoo garanna dhukkuba jedhee mana yaalaa dhaqa jedhee achi ammoo mana yaalaa cufaa ta'uu argee wayita deebi'u dallaa hambaa jala taa'ee du'e
haati illee ammootiin hin du'a isaa dhageettee xiqqoorraa turtee rifattee duute qabrii lama qotame kinoo haati asiin awwaalamti ilmi achiin awwaalama innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun kulla yoomin huwa fi shaan mara guyyaatu rabbi dalagaa ofii keessa jira kinoo innahu huwa adhaka wa abka garii ammootiin mana garii ilil godhee mana garii boochisa rabbiin gariin kinoo akkanatti taaziyaan itti galtee booyaa jiran gariin ammoo sargii qabanii eebba qabanii ilil jedhaa jiran warra kanaa rabbi rahmata haa godhu dargaggeessa kanaa fi ammootiin haadha tanaallee rabbi haa araaramu mucaan